Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeera. Oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiin kan biyya keessaa fi biyya alaa bal'inna isaa fi akkasumas oduu gaggabaaboos qabannee isiniif dhufneetiin jira. Haati manaa Artist Andu'aalam Gosaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhagahame. Haati manaa Artist Andu'aalam Gosaa Qananii Addunyaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu har'a ganama dhagahamaatiin jira. Akka odeeffannoon agarsiisutti du'a qaxalee kanaatiif sababa kan ta'e dagamoo shanaffaa irra of darbuudhaan kan boqotte yommuu ta'u, yeroo ammaa kana Artist Andu'aalam Gosaa seera jala oolee jiraachuun dhagahameera. Oduu kana xumura isaa akkuma qulqulleeffanneen kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen keessaa Itiyoophiyaan bara 2026tti saatalaayitii sadaffaa gara hawaatti erguuf qophii taasisaa jiraachuun himame. Itiyoophiyaan bara faranjoota 2026tti saatalaayitii sadaffaa odeeffannoo ergituu balaa uumamaa dursanii raaguudhaan lolaa fi jijjiirama qilleensaa ittisuu dandeessisuuf furguggisuudhaaf hojjechaa akka jirtu Inistituutiin Saayinsii Hawaa fi Ji'oopaashaal Itiyoophiyaa beeksise. Saatalaayitiin sadaffaan Itiyoophiyaa bara dhufu gara hawaatti ergamti jedhamte kun saatalaayitiiwwan lama kanaan dura furguggifamanii yeroo tajaajila isaanii xumura irra caalaa qulqullina suuraa fooyya'aa akka qabaatus ibsameera. Inistituutiin Saayinsii fi Ji'oopaashaal Itiyoophiyaatti Daayirektarri ol'aanaa damee hordoffii saatalaayitii obbo Tasfaayee Fufaa raadiyoo Shaggaritti akka himanitti Itiyoophiyaan saatalaayitii sadaffaa furguggisuuf mootummaa Chaayinaa waliin waliin mallatteessanii akka jiranis himaniiru. Haa ta'u malee Inistituutichi saatalaayitii ilaalcha lafaa sadaffaa kana hojjechuudhaaf maallaqa hagamii Chaayinaa waliin waliigaltee akka uumte kan hin ibsamnee fi Itiyoophiyaan saatalaayitii jalqabaa maqaan ishee ETRSS-1 gara hawaatti kan furguggifte muddee 20 bara 2019 ture. Saatalaayitiin seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif gara hawaatti ergamte kun walta'iinsa injiinaroota lammiilee Itiyoophiyaa kanneen warra Chaayinaa wajjin waljijjiirraa muuxannoo taasisaniin akka ta'es ni himama. Miseensi mana maree Beenishaangul Gumuz heerri mootummaa naannichaa fooyya'ee hojiirra akka hin oolle gaafatan hidhamuun himame. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz tibbana hooyyessee kan gadi baasee hojii akka hin oolfamnee fi gaafii haaraa kan dhiheessan miseensi mana maree naannichaa fi paartii Dimokiraatawaa Booroo obbo Yohaannis Tasammaa dilbata darbe bitootessa 9 bara 2025 humnoota nageenyaatiin to'annoo jala ooluun himameera. Barreessaan ol'aanaan paartii Dimokiraatawaa Booroo obbo Biqilaa Booroo akka himanitti obbo Yohaannis fooyya'insa heera mootummaa naannichaa irratti xiyyeeffannoo dhiheessan ilaalchise ibsa dabalataa kennuudhaaf mariidhaaf waamaman gara Finfinneetti imaluuf ganama sa'aatii 4 irratti buufata xiyyaaraa Hiddaasee Asoosaa yeroo gahan isaan dabalatee miseensonni mana maree 3 balallii gochuu akka hin dandeenye itti himamuu dubbataniiru. Obbo Yohaannis balallii dhorkamanii gara mana isaaniitti akka deebi'an kan ibsan barreessaan paartichaa erga mana isaanii seenanii booda naannoo sa'aatii 7tti humnoota nageenyaatiin qabamuudhaan gara waajjira poolisii aanaa Asoosaa 2tti geeffama isaanis dubbataniiru. Hidhamuun isaanii irratti wanti ifa ta'e kan hin jirree fi akka obbo Biqilaan jedhanitti itti dabaluudhaan erga nuti iyyata kana dhiheessine booda mootummaan naannichaa kun heera mootummaa cabsuudhaan naannicha diiguuf shororkeessummaa labsaa jiru jechuudhaan miidiyaalee adda addaa irratti ibsa sodaachisaa kenneera jechuun dubbataniiru. Kana malees dura taa'aan paartii Dimokiraatawaa Booroo fi miseensi mana maree naannichaa obbo Amantii Gaashii fi miseensi mana marichaa kan biraa obbo Tasfahuun Kiluu balallii keessaa akka hafanii fi yeroo itti aanuufiyyuu balallii kam keessayyuu akka hin goone dhorkamuu isaanii himaniiru. Biiroon Kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaaniitiin ibsa kamisa darbee bitootessa 6 bara 2025 baaseen hooggantoonni miseensonnii fi dargaggoonni akkasumas deeggartoonni paartichaa kanaa yookaan paartii Dimokiraatawaa Booroo tokkummaa fi waliin jireenya uummataa hin jaalanne naannichaa walitti bu'iinsa keessa deebisuudhaaf ajandaa isaanii raawwachuu eegalaniiru jechuun himateera. Itti dabaluudhaan filannoowwan miidiyaa hawaasummaa yookaan miidiyaa biroo irratti duula gaggeessuudhaan murtoon tokko kan hin jijjiiramne ta'uu eeruun mootummaan naannichaa heeraa fi seera kabachiisuudhaaf tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e fudhachuu irraa duubatti hin deebi'u jechuunis kaasaniiru. Dhimma kana irratti akka ibsanitti barreessaan ol'aanaan paartii Dimokiraatawaa Booroo obbo Biqilaa Booroo manni marii iyyata dhiheessu dhorkuun isaa yaada adda ta'e fudhachuu akka hin dandeenye kan agarsiisudha jedhan.
Heerri mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz torbaan lama dura fooyya'ee labsiiwwan baay'ina bakka bu'oota mana marichaa naannichaa kan fooyyessan hojiirra akka hin oolfamne miseensota mana maree naannichaa 3 gaafii heera mootummaa dhiheessuu isaanii gabaafamee ture. Miseensonni kunneen labsiiwwan lama kan mana marichaa torbaan lama dura sagalee caalmaadhaan raggaasisee faallaa heera mootummaa kan hin turre kan hin labsamin akka jedhamanii fi hojiirra akka hin oolfamne jechuudhaan akka murkaneeffes dubbatameera. Labsiin jalqabaa murtoon irratti gaafatame labsii baay'ina mana maree bakka bu'oota uummataa yookaan bakka bu'oota ittiin murteessuudhaaf bahee fi kan heera naannichaa irra deebiidhaan fooyyessuudhaaf bahedha. Labsichi teessoo mana maree duraan 99 ture gara 165ttis ol guddiseera jechuun isaa dhagahameera. Mootummaan naannoo Sumaalee himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate haaluun dhagahame. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Sumaalee dhimma malaammaltummaa fi pirojektoota bu'uuraalee misoomaa harkifatan ilaalchisee himannaa paartii federaalistii Sumaalee dhiheessee sobaa fi duula haqa hin qabne jechuun kan maqaa balleessiiti jedhe. Biirichi xalayaa miidiyaa Addis Istaandardiif ergeen himannaan harkifannaa pirojektii fi maltummaa jedhu kun dhugaa lafarraa kan hin calaqqisiifne ta'uu ibseera. Mallaqni mootummaa seeraan ala faayidaa hin malleedhaaf kan oolee himannaa dhihaate kuffisuuf caalbaasii kamuu iftoominaan maxxansinee adeemsa dorgommii kamiyyuu iftoomina gooneerra jechuun kan kaasee fi paartiin federaalistii Somaalee ibsa torbee darbe baaseen maallaqni guddaan hojii misoomaaf ramadame malaammaltummaadhaan faayidaa irra osoo hin oolin akka badee kan himatee fi akka fakkeenyaattis kontiraaktaroonni pirojektoota osoo hin xumuramne guutumatti kaffaltii isaanii fudhachuu kaasee kan himatedha. Pirojektoota harkifatan paartichi eeree keessaa pirojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu Qabri Dahar keessatti hojjetootaaf yookaan kan hojjetamuuf baajeta birrii miiliyoona 520 ramadamus pirojektichi hojiirra hin oolle jechuun kaaseera. Maallaqni gamoo bulchiinsa magaalaa Jijjigaatiif ramadames eegsa akka bu'e kan hin beekamne ta'uu yeroo kaasu paartichi kun pirojektiin dhiheessii bishaanii Jijjigaa marsaa lammaffaa birrii biiliyoona 1.36 tilmaamamu itti bahee yeroo ammaa xumuramuu dhabuun jiraattonni daldaltoota bishaan baarmeela tokko hanga birrii 150 gurguran irratti akka hirkatanis dirqisiiseera jechuun dubbateera. Itti dabaluudhaan paartichi kontiraaktaroota daandii cirrachaa godinaalee akka Shinnillee Qoree fi Jaraar keessatti hojjetamuuf kaffaltii guutuu fudhatanis daandiiwwan kunneen gar tokkoon osoo hin ijaaramin yookaan guutumatti osoo hin xumuramin hafeera jechuunis kaasaniiru. Akkasumas pirojektiin riqicha aanaa qubii kaffaltiin raawwatamus osoo hin xumuramne hafuu isaatiin numaayyuu dagatamuu fi gatamuu isaatiin lolaadhaan akka diigamu ta'eera jechuunis kaasaniiru. Eegasii gumaacha dhuunfaatiin hawaasni naannoo sanaa riqicha kana deebisee ijaaruudhaaf dirqameera jechuun ibsa paartichi kenne keessatti yaadatameera. Ijaarsa daandii ilaalchisee mallaqni ramadamee faayidaa kan hin oolle ta'uu kan himanii fi faallaa ta'een ammoo aanaa Shinillee keessatti pirojektiin daandii mootummaa naannichaan hojjetame tokkollee akka hin jirres kaasaniiru. Itti dabaluudhaan daandii asfaaltii kiiloomeetira 7 dirree dhawaadhaa hanga Shinilleetti ijaaramu pirojektiin federaalaa ta'uu fi dhibbantaa 95 irra gahuu kan ibsamee fi pirojektichi yeroo dhihootti eebbifamuu yoo ta'u namni kamiyyuu adeemsa jiru lafa itti mirkaneessuu ni danda'a jechuun warri paartichaa deebii kana deebisaniiru. Biirichi waggoota dhihoo asitti mootummaa naannichaa adeemsa caalbaasii iftoominaa qabu hojiirra oolchuu isaa ibsuudhaan kunis kontiraaktaroonni karaa ifa ta'een poortaala mootummaa fi gaazexaa Addis Zamaniin akka kennaman taasisuu isaa cimsee ibseetiin jira. Akka biirichi deebifatetti garuu gabaasni kun qaama qindoominaan uummataa fi mootummaa gidduutti shakkii uumuuf hojii misoomaa dameewwan akka fayyaa, barnootaa, bishaan qulqulluu, misooma magaalaa fi ijaarsa daandii irratti adeemsifamaa jiru gufachiisuudhaaf taasifamaa jiru ta'uu ibseera. Himannaan bu'uura hin qabne kunis jiraatus mootummaan faayidaa diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa naannichaa guddisuudhaaf kutannoo qaba jechuun biiroon deebiseera. Oduu biraatiin qurxummiin hidha Abbayyaa irraa oomishameen birriin biiliyoona 1.4 ol argamuun ibsame. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irraa guyyaatti giddugaleessaan oomisha qurxummii kiloogiraama 14,000 fi 646 argamaa jiraachuu waajjirri qonnaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksise. Biirichatti hoogganaan itti aanaa damee bineensotaa fi Birhaanuu Itichaa akka jedhanitti naannichatti bara baajataa 2017 kanatti ji'oota 8 darban keessatti qurxummiin toonii 3,700 oomishamee qurxummii oomishame keessaa dhibbantaan 95 haaromsaa irraa akka argame himanii haaluma kanaan guyyatti giddugaleessaan qurxummiin kiloogiraama 14,000 ol oomishamaa jiraachuus kaasaniiru. Naannichatti qurxummiin kiloogiraamni tokko
qarshii 400 gurguramaa jiraachuu eeruudhaan hoogganaan itti aanaan biirichaa qurxummii hidha Abbayyaa irraa oomishameera jedhameen birriin biiliyoona 1.4 ol argamus himeera. Oomisha qurxummii naannichaatiin alatti gara Finfinnee fi magaalota naannoo biraatti ergamaa akka jiruu fi hidha Abbayyaa keessaa qurxummii baasuudhaaf waldaaleen 64 gurmaa'uu fi kaan hojii eegalan yuuniyoonota 22 qofa ta'uu eeruudhaan hooggantichi oomisha qurxummii hidhicha irraa argamu guddisuuf galtee ammayyaa dhiheessuun waldaalee gurmaa'anirra hojiitti galchuunis hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Geetaachoo Raddaa ajajoota TDF 3 hojii irraa dhorkuun himame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ajajoota humna ittisaa Tigraay TDF 3 hojii irraa dhorkuun himameera. Akka xalayaan kaleessa mallattoo obbo Geetaachoo Raddaatiin bahee agarsiisutti Meejar Jeneraal Yohaannis Walde Giyoorgis, Meejar Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi Birgaadeer Jeneraal Meegbaay Hayilee yeroodhaaf dhorkamuu isaanii ifa ta'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 1/2017 xalayaan barreeffame kun akka ibsutti ajajoonni waraanaa sadan kunneen kan dhorkamaniif murtee mootummaatiin alatti uummata keenya guutuu gara rakkootti, dargaggeessa ammoo gara jeequmsaatti, humna nageenyaa keenya ammoo gara walii isaaniitti walitti bu'uutti geessa darbe uummata keenya gara hadhaa keessa duraan darbeetti deebisaa jira jechuunis dubbateera. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa kun dhimmoota kanneen sababa godhachuudhaan akka ajajoota waraanaa ol aanaa kanneen hojii irraa dhorke ibsa xalayaadhaan barreesseera. Haalli kun adeemsa seera qabeessa ta'een hanga waliigalteen godhamutti qondaaltonni waraanaa ol aanoon kunneen adda waraanaa irraa itti gaafatamummaa isaanii ajajuu irraa hanga yeroon isaanii hin beekamnetti kan dhorkaman ta'uu obbo Geetaachoon xalayaa baaseen ifa godheera. Aangawoonni waraanaa aangoo ajaja naannoo Tigraay irraa yeroo hin beekamneef dhorkaman kunneen tokkoon tokkoo isaaniitiif xalayaa kan barreeffameef yommuu ta'u, galgalchi isaa ammoo itti gaafatamaa nageenyaa fi tasgabbii naannoo Tigraay fi ajaja humnoota Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa qaqqabee akka jirus himameera. Ajajoota addichaa sadan kanneen dabalatee ajajoonni raayyaa Tigraay baay'een gara TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu deeggarsa qaban yeroo ibsanii fi bulchiinsi yeroo akka jijjiiramu gaafachaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Ibsi obbo Geetaachoo Raddaa kenne akka himuttis ajajoonni raayyaa Tigraay garee tokkoof looganiiru jechuun himatee walakkeessa ji'a amajjii darbee aangawoonni raayyaa Tigraay baay'een walgahii erga taasisaniin booda bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay irratti jijjiiramni akka taasifamu ibsa waloo baasanii turaniiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay ce'umsa naannichaa akka haaraatti akka caaseffamu murteesseera kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaa ajajoonni humnoota Tigraay fonqolcha mootummaa labsaniiru jechuun waajjirri isaanii ibsa baaseen himateera. Aangawoonni ol aanoon humnoota Tigraay ibsa ejjennoo isaanii kanarratti garee TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hoogganamuuf beekamtii kennuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa bara darbee baatii hagayyaa keessa kora dhaabaa 14ffaa gaggeeffameen booda aangawoota TPLF lamatti hiramuun gidduutti dura taa'aa fi itti aanaa isaa warra turan lamaan gidduutti wal dhabdee fi wal himannaan ji'ootaaf itti fufeera. Waldura dhaabbachuudhaan aangawoota ol aanoo TPLF gidduu ture hanga mootummaan federaalaatti kan qaqqabee fi aangawoonni humnoota Tigraay qaama kamirraayyuu bilisa ta'anii turan baay'een isaanii garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu deeggarsa taasisuu fi hordofee naannicha keessatti yaaddoon hamaan uumame hanga uummanni buqqa'uu fi meeshaalee garaagaraa kan isaan barbaachisu bitachuutti gahee ture. Gareewwan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu gidduutti wal dhabdeen uumame yoota darban keessa wal gaarreeffachuun kan uumame yommuu ta'u, gareen Dabratsiyoon bulchiinsa yeroo ce'umsaa akka haaraatti akka caaseffamuuf irra deebiidhaan gaaffii hedduu hanga federaalaatti dhiyeessaa tureera. Haala wal qoodinsa aangawoota Tigraay gidduu jiru itti fufee kan jiru keessattuu Itoophiyaa fi Eertiriyaa gara wal waraanuutti deemuu akka danda'an dhagahamuun kan eegales jidduma kana. Baha giddu galeessaa keessatti danqaa biyyoota dhihaa kan taate Iraan filannoo lama qabdi jechuun Doonaald Tiraamp dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma gobbisa Nikulaaraa Iraan ilaalchisee xalayaa akeekkachiisaa qabu Iraaniif barreessuu hordofee gaggeessaan Iraan deebii kennuunis himameera. Gaggeessaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei deebii xalayaa Tiraampiif kennaniin mootummoota kabajaa namaaf hin qabne waliin hin mari'annu jechuun deebise. Tiraamp xalayaa jimaata darbe Iraaniif barreesseen dhimma Nikulaaraa irratti US waliin hin galtu taanaan tarkaanfii waraanaa akka ishee mudachuu malu ibsa akeekkachiisee tureera. Ayatollah Ali Khameneiin aarii guutamanii Tiraampiif deebii yoo kennan
Iraan mootummoota kabaja namaaf hin qabne waliin mari'achuudhaaf yeroo hin qabdu jechuunis dubbataniiru. Akka gabaasa UN'tti Iraan yeroo dhihoodha as gabbisa nikularaa saffisaan dabalaa kan jirtuu fi Tiraamp garuu Iraan gabbisa nikularaa akka dhaabduuf waliigaltee uumuun dhiibbaa akka godhanis ibsanii turan. Iraan yaada waliigaltee Tiraamp dhiyeessan wajjin walii hin galtu yoo ta'e gabbisa nikularaa ishee haleeluu akka danda'u kan akeekkachiisan yommuu ta'u Tiraamp tarkaanfii waraanaatti yoo ishee seenne isaaniif balaa waanta qabuuf mari'achuu isaaniif wayya jechuunis akeekkachiisa lammataa kennee jira. Dhimma Iraan bifa lamaan ilaalamuu danda'a kan jedhan Tiraamp waraana yookiin waliigaltee gochuu jechuudhaan Iraan miidhuu irraa waraana kanaaf waliigalteen xumuruu wayya jechuun dubbateera. Gaggeessaan ol aanaan Iraan Ayatollaa Ali Khamenei ammoo sanbata darbe miidiyaalee biyyattiitti yeroo dubbatan maqaa Ameerikaa osoo hin dhayin mootummoonni kabaja namaaf hin qabne tokkoon waliigaltee cichaa jiraachuu ibsaniiru. Waliigaltee isaan jedhan rakkoolee furuutti kan hin xiyyeeffannedha jechuun yoo dubbatan itti dabaluun dhimmicha waa'ee dhimma nikularaa miti wantoota eeggaman haaraa kan isaan lafa kaa'anaa jiran Iraan waan isaan gaafatan kana tasumaa isaaniif guutuu hin dandeettu jechuunis dubbataniiru. Ji'a muddee keessaa qaamni UN gabbisa nikularaa hordofu ejensiin anniisaa awutoomikii idil-addunyaa ibsa baaseen Iraan hanga gabbisa yuuraaniyeemii 60 geesseerti jechuudhaan sadarkaa yaaddessaa irra gahuu beeksisee ture. Iraan gama isheetiin himannaa boombii nikularaa oomishaa jirti jedhu irratti dhihaatu irra deddeebiidhaan kan haaltuu fi bara 2015 keessa Iraan US dabalatee biyyoota akka UK fi Faransaay, Chaayinaa fi Raashaa fa'aa wajjin waliigaltee mallatteessiteen gabbisa nikularaa daangessuudhaaf tole jettee turte. Haa ta'u malee Tiraamp bara bulchiinsa isaa duraanii US waliigalticha keessaa akka baatu gochuun ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu namaaf qopheessan kan